Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya hangafoota odeeffannoo keenyaatiin UK'n sagantaa riifoormii sirna gibiraa Itoophiyaa deeggaruuf paawundii miliyoona 20 deeggarsa akka taasifte beeksifte. Biyyi Masrii Jibuutiitti buufata doonii haaraa ijaaruuf qophii xumuruun dhaga'ame. Waraanni bilisummaa Oromoo miseensota haaraa leenjisee eebbisiisuu hime. Finxaaliyyiin faannoo godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiramuutti ajjeechaa hammeessuu fi qe'ee isaanirraa buqqaasuun dhaga'ame kanneen jedhaman odeeffannoo keenya guyyaa har'aa yoo ta'an hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha kanneen chaanaala kanaaf haaraa taatan saabskraayib gochuun nu hordofaa jecha odeeffannoon keenya kunooti. UK'n sagantaa riifoormii sirna gibiraa Itoophiyaa deeggaruuf paawundii miliyoona 20 deeggarsa akka taasifte beeksifte. Sadaasa 11/2025 Yuunaayitid Kiingidam Itoophiyaa keessatti galii biyya keessaa guddisuuf hirkattummaa gargaarsa biyya alaa irraa hir'isuuf tattaaffii Itoophiyaa taasisaa jirtuun qondaaltota gibiraa leenjisuu fi sirna gibiraa Itoophiyaa fooyyessuuf gargaarsa paawundii miliyoona 20 akka goote gaazexaan Telegiraam gabaaseera. Akka gaazexaan kun jedhutti sagantaan jijjiirama gibiraa kan waajjira dhimma alaa kan Commonwealth and Development Office jedhamu irraa Itoophiyaan galii baay'ee uummata isheerraa akka walitti qabduuf gargaarsa hirkattummaa xiqqeessuuf tattaaffii taasifamaa jiru gargaaruuf kan akeeke ta'uu ibseera. Ibsichi mootummaan Itoophiyaa galii ofiirraa tajaajila baay'ee uummata isaaf oolchuu akka danda'uu fi hirkattummaa xiqqeessuuf sirna gibiraa Itoophiyaa jijjiiruu akka ta'e ibse. Kunis bara 2018 irraa kan eegale yoo ta'u mootummaan UK jalatti karoora hanga bara 2028tti kan saganteeffamedha. Sagantichi baajata waliigalaa paawundii miliyoona 20 ol karoorsuu ibsuunis kunis jalqaba sirna gibiraa jijjiirama jedhameen reeshoo gibiraa fi GDP Itoophiyaa dhibbantaa 12.5 irraa gara dhibbantaa 17.2tti ol guddisuuf kan qophaa'e akka ta'e ibsameera. Kaayyoon isaas aadaa tola ooltummaa cimsuuf, hojjettoota leenjisuuf, haala gibiraa fi daldalaa jajjabeessuu ta'ee uumuu kan dabalatudha jedhame. Sagantaan kun dandeettii imaammataa guddisuu fi kaffaltoota gibiraa fi investorotaaf sirna haqa qabeessaa fi iftoomina qabu uumuuf kan kaayeffatedha jedhame. Gama biraatiin marsariitiin hojii kana akka mul'isutti haaromsa gibiraa irratti mala kenniinsa saffisaa kan yoo xiqqaate galii gibiraa dabalataa paawundii miliyoona 295 kan barbaachisuuf kaffaltoota gibiraaf baasii hir'isuu fi ifatti haqummaa fooyyessuudhaan dhaabbilee daldalaaf haala fooyya'aa ta'een deeggaruun barbaachisaadha jedhan. Akka gabaasaan gaazexaa Telegiraafiitti qondaaltonni UK sirna gibira Itoophiyaa cimsuun kenniinsa tajaajilaa biyya keessaa deeggaruu qofa osoo hin taane daldaltoota Biriiteeniif haala investimentii tasgabbaa'aa uumuudhaan fayyadamoo akka taasisu akeekaniiru. Biyyi Masrii Jibuutiitti buufata doonii haaraa ijaaruuf qophii xumuruun dhaga'ame. Sadaasa 11/2025 Masriin wayita Itoophiyaan buufata galaanaa Asab deeffachuuf qophii xumurtutti buufata doonii Jibuutii kan daldala Itoophiyaaf ijoo ta'e irratti buufata haarawaa ijaaruuf karoora qabatte. Masriin jiddugala daldalaa idil addunyaa Itoophiyaaf ijoo taate Jibuutii keessatti sochii investimentii guddaa jalqabuuf qophii xumuruun beeksiftee jirti. Masriin waliigaltee tumsa buufata doonii haaraa fi dhaabbilee loojistikii ijaaruuf dandeessisu mallatteessuutti dhiyaatte jiraachuun himame. Waliigalteen kun kan xumuramu yeroo jilli sadarkaa olaanaa itti aanaa muummicha ministeeraa Masriitti durfamu yeroo dhiyootti daawwannaa Jibuutiitti taasisuun ni raawwatama jedhamee kan eegamu yoo ta'u, bu'uurri tumsa kanaa amajjii 3/2025 walga'ii jila Masrii fi dura taa'aa abbaa taayitaa buufata doonii fi zoonii bilisaa Jibuutii Abubakar Umar Haadii jidduutti waliigaltee taasifame irratti kan kaa'ame ta'uun ibsameera. Waraanni mootummaa Bilchiginnaa hawaasa Oromoo dararaa jiraachuun dhaga'ame. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa mana isaaniitti qabanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu itti moggaasuun lola keessatti waraana bilisummaa Oromoo boojine jechuun jaarsolii fi dargaggoota qe'ee fi ooyiruu isaanii bakka isaan makara ooyiruu isaanii irraa sassaabbataa jiranitti qabanii gara kaambii waraanaatti geessuun dararaa garaa irratti raawwachaa jiru jedhame. Waraanni sirna Bilchiginnaa godina Qeellee Wallaggaatti meeshaalee ammayyaa fayyadamuun hawaasa sodaachisuun dhaga'ame. Waraanni sirna Bilchiginnaa kun aanaalee godinichaa keessa naanna'uun hawaasatti yaaddoo ta'eera jedhan jiraattonni godinichaa akka maqaan isaanii hin dhaamne hin feene dubbifne yaada isaanii nuu qoodaniin. Zooniin giddugaleessaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana
Waboon miseensota haaraa leenjii loltummaa fi siyaasaa leenjisaa ture eebbisiisuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa miseensota haaraa lixa shaggar jalatti leenjisee bobbaasuun kun irra deddeebiin bobbaasaa turaniiru jedha. Sadaasa sagal 2025 yaadannoo fincila diddaa garbummaa sababeeffachuun haasaa ajajaa. Sadaasa sagal bara 2025 yaadannoo fincila diddaa garbummaa sababeeffachuun haasawaa ajajaan zoonii waliigalaa Oromiyaa Jaalmarroo Dirribaa taasisaniin gara fuulduraatti waraanni bilisummaa Oromoo bakkeewwan hunda keessatti leenjifnee Oromiyaa hunda keessatti miseensota haaraa ni bobbaafna akkuma jedhan waraanichi bakkeewwan hedduu keessatti leenjii kanneen fudhachaa jiranis jiruu jedhan. Leenjifamtoota haaraa hidhannoo mudhii fi hidhannoo siyaasaatiin lixa shaggar keessatti leenjisaa ture eebbisiisuun gara dirqama itti aanuutti bobbaasuu qondaalli waraana bilisummaa Oromoo sirna eebbaa kana irratti argaman ergaa baga ittiin singa'ee dabarsaniiru. Sadaasa sagal 2025 waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga Lixaa aanaa mana sibuu ganda guyyoo saachii naannoo gabaa dafinootti tarkaanfii fudhateen gorsaa fi dararaa hawaasaa irratti daawwachaa ture meeshaa tokko irraa hiikeera. Irra deddeebiin gorfamaa erga ture dararaa hawaasaa irratti raawwachaa erga ture booda hammeenya guyyaa gara guyyaatti hawaasa naannoo jiru irratti raawwachaa waan tureef milishaa darajjee waa kennee jedhamu lafa hin deemnetti ol ergee gama meeshaatiin qawwee akaama tokko irraa hiikuun galii dhaabaa isaaniif taasisaniiru. Oduu keenya kan birootiin immoo finxaalayyiin faannoo mootummaan Wallagga Ba'aa keessatti ijaare Wallagga Ba'aa aanaa kiiramu ganda guddifannee jireenyaa bakka addaa Baqqoo jedhamutti finxaalayyiin faannoo guyyaa kaleessaa namoota 4 rashanuun dhaga'ame. Finxaalayyiin faannoon kun namoota nagaa ajjeesuu fi hawaan hedduun qe'ee isaanii irraa lubbuuf buqqa'anii qabeenya isaanii gatanii irraa godaanan akka jiran jiraattonni aanichaa baqatan hundee miidiyaatti himan. Haaluma kanaan namoonni ajjeefamanii ammaaf maqaan isaanii arganne Sooressaa Farradaa, Barsiisaa Taakkalaa Olaanii, Olqabaa Oljirraa, Gammachuu Mallasaa fi kan namoota ammaaf maqaan isaanii adda hin baane ta'utti himame. Ajjeechaan gara jabinaa kun irra deddeebiin akkuma ture har'allee aanaa kiiramuutti uummanni keenya ajjeefamaa fi saamamee baqachaa jira. Lubbuudhaaf qabeenyaa fi mana isaa banaatti hambisee irraa baqachaa jiru jedhan jiraattonni aanichaa lubbuun finxaalessa kanarraa of galan. Mootummaan hawaasa walitti buusee hin quufne sirna aangoo isaa ittiin dheereffachuuf hawaasa walitti buusee lubbuu namaatiin taphatu irra deebiin godina Arsiitti walitti bu'iinsa hawaasaa gidduutti mudate lubbuun nama 3 darbuun dhaga'ame. Maqaan namoota du'anii Dr. Iyyoob Ijjiguu, Xilaawun Boggaalaa, Saadiq Saraawit daa'ima umrii 10 yoo ta'an firootaa fi lammiilee Oromoo hundaaf maqaa hundee miidiyaan boolla isaanii daadhiin haa guutu jecha hawaasa hundaaf jajjabina hawwinaaf kabajamtoota keenya odeeffannoo har'aaf qabanne kan haga ammaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa jecha hanga odeeffannoo biraan walitti dachaanutti nagaan nuuf tura.